What's up, everybody? May the peace of Almighty get upon you, and welcome to this channel to improve your speaking skill. With Mr. Alex today, we're gonna see different types of words. Arantana jechoota baay'ee barbaachisaa ta'e ilaallu jechuudha. Jechoonni kun guyyaarra baay'ee isin fayyadu waan ta'eef viidiyoo kana hamma dhumatti hordofaa. Sana dura garuu subscribe gochuu keessan hin dagatina. Okay, let's dive in. Haa jalqabnu. Inni jalqabaa malee? Try. Lucrative. Lucrative. You're gonna say like lucrative. Ethiopian accent yoo ta'e lucrative. Lucrative. Lucrative inni dubbifnu. American accent yoo ta'e garuu lucrative. Lucrative. You're gonna say like lucrative. Lucrative jechuun bu'aa qabeessa. Bu'aa qabeessa gaafattan fakkeenyaaf hojiin kuni bu'aa qabeessa. This job is lucrative. Lucrative jettan. Lucrative. Ishiin tuni ittiin tuni diisaa hundi qabdi. American accent kan immoo akka lukkudha. Ameerikaa yoo ta'e lucrative. Lucrative. Kanaafuu lucrative jechuun bu'aa qabeessa. Fakkeenyaaf har'a daaktara ta'uun bu'aa qabeessa gaafattan maalittan. Being doctor is lucrative now. Being a doctor is lucrative now. Being doctor is lucrative now. Amma doctor ta'uun bu'aa qabeessa. Being a doctor is lucrative now. Being doctor is lucrative now. Hojiin kuni bu'aa qabeessa gaafattan immoo this job is lucrative. This job is lucrative. Oh yo, this job is lucrative. Mom, this job is lucrative. Harmee, hojiin kuni bu'aa qabeessa. Mom, this job is lucrative. You're gonna say lucrative. Lucrative. You're gonna go ahead. Lucrative. Daldaluun bu'aa qabeessa. Gaafattan immoo trading is lucrative. Trading is lucrative. Trading is lucrative. Hey yo man, trading is lucrative. Why don't you try to just trade? Because trading is lucrative. Maaliif hin daldaluun bu'aa qabeessa. Why don't you trade? Trading is lucrative. You're gonna say lucrative jenna jechuudha. Lucrative jechuun bu'aa qabeessa kan jennuun lucrative. Okay, let's dive in. Inni lammaffaa dubbisame tremendous. 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 Ethiopian accent yoo ta'e tremendous. Akka logoda Itoophiyaa tremendous. Tremendous. American accent yookaan immoo akka logoda Ameerikaa yoo ta'e garuu TV R'n kan nuuf ta'e chiisaa hundi qabdi. Tremendous. 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 You're gonna say tremendous. 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 Tremendous jechuun wanta baay'ee guddaa ta'e yookaan immoo bal'aa ta'e. Tremendous. Bal'aa yookaan guddaa gaafattan maalittan tremendous. Tremendous. Manni kuni baay'ee guddaadha. This house is tremendous. This house is tremendous. Oh man, this house is tremendous. This house is tremendous. You're gonna say this house is tremendous. Tremendous jechuun guddaa kan jedhu bakka bu'a. Fakkeenyaaf staadiyeemii baay'ee bal'aa yookaan guddaa bira dhattanii staadiyeemiin kun baay'ee guddaadha bal'aadha gaafattan maalittan this stadium is tremendous. This stadium is tremendous. Yo hey, take a look. Stadium is tremendous. Ilaalmee staadiyeemii baay'ee bal'aadha. Hey, take a look. Stadium is tremendous. Oh, take a look. Stadium is tremendous. Tremendous. Baay'ee guddaadha. Baay'ee bal'aadha kan jedhu bakka bu'a. Here's again say tremendous. Tremendous. Hey yo hey, tremendous. That's tremendous. 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 Jettanii jechuudha. Okay, let's dive in. Inni sadaffaa. Read it. Shut up. Shut up. Ethiopian accent yookaan immoo akka logoda Itoophiyaa ta'e shut up. Shut up. Shut up. Shut up. American accent yoo ta'e garuu shut up. Shut up. Shut up. You're gonna say shut up. Shut up. Shut up jechuun callisii cal jedhii hin haasa'inii. Here's gonna say shut up. Yo hey shut up. Ati cal jedhi. Yo shut up. You're gonna say shut up. Shut up. Cal jedhii kitaaba dubbisaa hin jira gaafattee maalitiin shut up. I'm reading a book. Shut up. I'm reading a book. Shut up. I am reading book. Hey shut up man. I'm reading book. Shut up. I'm reading book. You're gonna say shut up. Shut up. Ati callisi. Yo, shut up. Yo, shut up. You're gonna say shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Nerfafa. Stunning. Stunning. Ethiopian accent today. Stunning. Stunning. You're gonna say stunning. Stunning. Yen.
Ameerikaan aksan ta'e garuu staaniin jenna. Inni G kan qabu ta'e G waamnu jechuudha. Inni irratti dhaabbanu staaniin. Gonna see like staaniin jechuun kan baay'ee nama dinqisiisu yookaan immoo baay'ee bareedaa kan ta'e jechuudhaaf ta'a. Baay'ee bareedaa yookaan kan baay'ee nama dinqisiisu. Here is gonna say staaniin. Oh, yaadni kee baay'ee nama dinqisiisa yookaan immoo yaadni kee baay'ee bareedaadha. Oh yo, your idea is stunning. Your idea is stunning. Your idea is stunning. Yo, your idea is stunning. Your idea is stunning. Finfinneen baay'ee bareeddi yookaan immoo baay'ee nama dinqisiifte. Oh, Finfinnee is stunning. Hey, take a look, man. Finfinnee is stunning. Ilaalimee daawwadhu. Finfinneen baay'ee nama dinqisiifti yookaan nama dinqisiifte. Here's gonna say, hey, take a look. Finfinnee is stunning. Finfinnee is stunning. Yo, hey, take a look. Finfinnee is stunning. Gonna say stunning. Ati baay'ee nama dinqisiifta. You are stunning. You are stunning. Hey, yo, hey, you are stunning. You are stunning. Ati nama baay'ee dinqisiifta. Here's gonna say, you are stunning. You are stunning. Ati nama dinqisiifta. You are stunning. Isin nama baay'ee dinqisiiftan. Nama dinqisiiftan. Here's gonna say, you are stunning. You are stunning. Jettanii jechuudha. Okay. Let's dive in it. Inni dhuma. Doubt jechuun shakkiidha. Shakkii. Doubt. Ani si shakka. I doubt you. Ethiopian accent. I doubt you jenna. American accent yoo ta'e garuu I doubt you. TV yuun kan dhufu yoo ta'e chuu sound qabdi. I doubt you jettan. Si shakka. Isinii shakka. I doubt you. Ani si shakku. I don't doubt you. Si shakku. Isinii shakku. Gaafattan I don't doubt you. Hey yo, stop. I don't doubt you. I dhaabi. Ani si shakku kan immoo ani isinii shakku. I don't doubt you. Na shakkin gaafattan immoo hey, don't doubt me. Don't doubt me, man. Don't doubt me. Ittan. Don't doubt me. Na shakkita tani gaafa gaafatan immoo do you doubt me? Do you doubt me? Hey yo, hey, do you doubt me? Ati na shakkita? Yo, do you doubt me? Na shakkitanii? Do you doubt me? Jettanii gaafattu jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko irraa deemnu. Let's repeat once. Okay. The first ni jalqaba malee lucrative jechuun bu'aa qabeessa. Hojiin kun bu'aa qabeessa. This job is lucrative. Inni lammaffaa tremendous jechuun guddaa yookaan immoo bal'aa kan jedhu bakka bu'a. Manni kun baay'ee bal'aadha. Manni kun baay'ee guddaadha gaafattan this house is tremendous. Oh, this house is tremendous. Inni sadaffaa shut up jechuun callisii hin dubbatanii hin haasa'inii. Shut up. You're gonna say shut up. Yo, hey, shut up. Man, shut up. Callisi. Ati callisi. Yo, shut up. You're gonna say shut up. Jettanii jechuudha. Itti aanee stunning kan baay'ee nama dinqisiisu kan immoo bareedaa kan ta'e. Stunning. Ati baay'ee nama dinqisiiftu kan immoo ati baay'ee bareedaadha. You are stunning. Inni dhuma doubt shakkii. Doubt gaafattan shakkiidha. Ani si shakka. I doubt you. Na shakkin. Don't doubt me. Na shakkin kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. This is our today's lesson. If you have a question, if you like this video, video kana kan jaallattan yoo ta'e share, subscribe, comment, like gochuu keessan hin dagatinaa. Warroonni online barachuu barbaadan odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa kana fayyadamtanii gaafachuu dandeessan. Okay, may God bless you, protect you wherever you are. Stay blessed.